nama lama nanjidha yaa Taruun jedhama sagantaan fi sabni waaqayyo akkam jirtu waa'ee dibata mana kanaan dhugaa barbaada mucaa koo kanatuyyuu ji'a lama wayiin ta'a fincaanuuf jalatti fincoofti amma kana taatee duri garuu yeroo waggaa tokkooyyuu nakaasti fincaanshi sun baay'ee xuraa'aa mana keessa baay'ee nama bakka mataan dhukkubsaa ture tuman akkana jedhu dibata mana kanaa waldaa gaaf sana dhufee walaakoo wajjin dhufee dibata asii fudhadhaan jedhanii ani maalilootu na dhukkubu kan ishii yaaddaa ture mana barumsaa irratti irratti fincoofti uffata xiyyaareen keessaa ture otuma akkana ta'aa jiru dibata mana kanaa fudhadhee galee yaa waaqayyo gooftaa baay'eetu dhugaa ba'aa ture asitti namoota kanaa kan ta'uu qabu taasistee taanaafis mucaa koo bilisanaa baasuu qabda'een danda'ameera fudhadhee galee dibaticha eddan fudhadhee galee baasee itti dibee achumaan fincaanicha dagaafa sana irraa dhaabatee baay'ee kan kana to birattin barbaanne sun harraaqee mana kee irraa dhaaba mirgi sun kaafadhaa mageetaa Yesuus kan itti maaloo waaqayyo kun irraa dhaabbatu jette sun amma maqaa Yesuusis irraa dhaabbatee la sirratti irraa ja'am namni fedhu qaba jira ganas tokko nuti taane akkuma ittiin dubbachuu fedhaa waan har'a sirraa dhaabbatu jira dhukkuma mana kee irraa dhaabbatu waan ati jibbite mana kee irraa dhaabbatu har'aa kaasee humna maqaa Yesuusis irratti irraa ja'a mana kee irraa dhaabeera hin dhaabbata sirraa achi sambola tuan jedhu fuudhanchi biisee fayyitee mana barumsaa keessee waan deemu qabdi halkan immoo yeroo raftu gaafa gidduu keenya rafe gaafaan hafe baanaa gidduu rafte maal jettu rafti gaafa qarqaraan ciibsee yeroo tokko daa'ima gaancannaqa achi caafiyyoon ciibsee bineensa jetti waraabessi natti dhufe immaa kureetti yeroo itti dhufe dibaticha nutti dibaa achuma kana jedhu Dikriya kan saa saddeessa baay'een bu'aa ture jilbeeffadha achi oolchaadhaa itti naafaffatte akka keessa saa saddeet baay'een bu'aa ture achi dibatichaan baqqaa wanta baay'een naataa radheetana dibaticha ammas fuudheetti dibee gaafa sana inni bineensatti na rakkiftu uffanni irraan taa'u kaarsiifaa waan duudaa itti fusee raffisa malee nuti soorafte kophaa soorafte uffata ofirraa fuffuutiin cannaqaan bitutti bineensi natti dhufee jetti waaqayyo gaafa sana dibaticha dibee wantoota lamarraa ishinaaf fayyisee jechuudha. Galateeffadhaa. Waaqayyo jira. Hiriyaa koo tokkotu mucaashii dhanna qabsiise mucaa dhiiraa waggaa 2 wayii qabdi. Ichi baay'ee fayyisuu didee rakkachaa turte dibata kana baay'ee dhaqee yeroo baay'ee naannoo isaa gootee qabadde deemee sumayyuu ofiifisee baay'ee fayyadamaa ture dibaticha fuudhee dhaqee mucaa sana qaama isaatti dibee baay'ee kan rakkachaa turte uffata ofiisi gaafa dhaqee itti dibuu akkasuma mucaan fayyadamuu jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ammas wanta isin ofirratti jibbitan isinirraa dhaabee. Samun sendiri ya sih kayak sih hunduman ibe maka Yesus balik ke mana kias atau kias itu Tumbe kan ufti go gara walda kana dufin dur jireenyi ke maal ture. Inni sarratto hojjette kunidha. Sarratti hojjettudha. Taphadda. Hindi sensaya. Hindi sama orang tinggal kerja. Biyya irratti maal hojjetaa? Ani. Maal fa'aa hojjetu?
Abbaa ta'e taphate. Maal fa'aa gootee? Makiinaan ajjeesuu fi afura maali taate? Afura maali taate? Inni sirkaa bahee nama guddaa ta'a. Walitti natta'ee moo? Addaan baasuuf? Sakkaramin ture. Nudda. Maal ture? Sakkaramin ture. Ishi. Haraqina dhugaa waan bakka sakkaramin caatina qaama. Ishi. Mana kana aduun gadu waan dura irraa raagame bakka. Ammas nirra deebi'een dubbadha. Wanta ati ofirratti jibbite sirraa raagafeera. Lafarraa gad raagafamtee ta'anii. Shookin irraa ilaali. Ishi. Ture waa'ee kana dubbadhu jedhee. Ishi. Namni gisee waa'ee waaqaa sakkaru hin sodaata. Ibsii kana mul'atti ba'e. Sodaachaan ture. Hin sodaata dhala cakkareen dhufe bakka waa'ee waaqaa dubbachuudha. Hin sodaata. Waa'ee waaqaa nama fayyisa. Maal turamamee jireenya kee? Jireenya kiyyarraa bakka amma afur qulqulluu bichaa mana guutee jira. Isatu seeraa kee jijjiira. Isatu nagaa kee deebisa. Isatu fayyaa kee deem. Hafuura qulqulluu si argatu. Ishi. Bibi ganeema waa'ee afur qulqulluu gisee haasaan paastaroota eebbifamu waan baay'ee qaba. Isaan waa'ee afur qulqulluu gisee haasaan afur qulqulluu mana fayyadu guutan naa sosiisa bakka. Haara naa sosiisa. Godanyaan kana kan jira fuula. Hati mana aku sudah, kate bau dapat bakka. Narra bakka afur qulqulluu bakka. Ishi. Afur qulqulluu natti dhufa. TV keessa afur qulqulluu jennaan TV irraa na kakab. Waaqayyo kun guddaa Kiristoos. Wanjin wallaale. Hafuurri qulqulluu si argatu. Nafteessis bakka afur qulqulluun. Mana keessa naa cina afur qulqulluu. Waan hin jaaladhu. Jaaladha afur qulqulluu si nyaachira naqa dhufee. Akka kiyyaatti sinaa cina afur qulqulluu naa cina manni kun nagaa kun nagaa fataa jedhee loolee gara bakka. Seexana ija bubaatu takka fedhatin jire. Yaadinaan. Ishi. Akkonnaa ta'e. Zayitii asii fudheen ture. Kaza abbaan koo daa'imti erga dhalatte torbee tokko gisee dhalattu mataarraa bishaan qabdii naan jedhe. Kan keeti moo kan namaa? Kassaati kan abbaa kiyyaati. Ishi. Kaza Abbaan kee mayyuu nashaa? Dubarsi gargaa waaqayyo. Ide. Qaxalee jaarsa. Ishi. isaan booda maal taatee jennaan kiflaa garii dhawkoo xuqur ambassaatti naa barreessanii mucaan kun gisee dhalatu xiqqoo tokko ture bishaan mataasaarraa akkuma bubbunuun itti baachaa deemaa naan jette. Achumaan eeshi bakka eessi iftee naan xuqur ambassaa jira naan jette. Zayitii kiisii kanattan baadhee deema. Kaza yaa waaqayyo jedhee zayitii biruma gahee giseen bira koo gulukoosii irra jira mucaan mataan dhiitaheera baay'ee. Hospitaalatti. Kaza kasih dia kena mesti tiba-tiba sila saya ambil kan, wah ambil kan ambil kan saya. Dia latih cat. Kaza kasih dia baik nak kena mesti tiba-tiba mu kes segala kerja tiba dia mata dia kakak dia kan harap burahi tay dan ya ayo haru rakaka. Haru saya tak rakain jadi. Wasit dendam wargi rasa wang baik nak wan nanti wang baik nak wasit dendam. Makanya jadi jadi tiba-tiba. Kaza burukota atau ya. Kotu bakka nabira bultet buru uftanye silakan tanya ambe kaka kaza ganama za cananna kale ya nagisa bakka kumara ini hangilis nagis nanje ay hangilis jus bakka ni fide man abura bultet ganama wajini kabede ora bakka beri natti ada beri kuma ko dashannate murtesani ganay fide edo hori edo nanya degol bakka anje Kali bem bakanya turani boda infidina baka infayu angkun ma infidina ni torbe la gumali mi fayu na ta ni na ta ranju Haleluya ini kami artinya sebulan ke rumah tak tahu angkasa
Olkasa. Atan kebo sawaga kan bara furmata sigo. Me iya yawa keda. Harki ko eda. Harka furmata ta. Sirratirra jagam. Maka Yesusin amma jalqabe harka kan harka furmata gode. Warra kufan kan kasu. Warra daban kan nyachus. Warra dabbadan kan gash. Harka kan harka furmata gode. Rasi harka furmata ta yare ni. Ras harka furmata ta yare ko ni. Dandamera. Ishi. Bicara kasih fayya. Fayya, udah bakal menasahari itu. Wakai fayya segala defat dan kol fanat. Wakai fayya na figi aswat mana kiat tibi fadeng kalau defat. Mana kiat kalau defat. Masakar udah iru ba ina diva nan sudah ada kan. Acap batu du batu. Nan sudah. Wa kamu sudah. Amazana. Sana ada. Enjoy. Ishi. Kafur ulo ginasa gara-gara. Tajajila ojike ojeta tajajil Nanti ya gitu seperti mana? Eka Sebut meji di bamta harga tikaba akala mafadi biten kabam net maka Yesusin imma ki harka hormati pase bane kai Yesus Kristus ngomata ke seberade bisi eno tabayan ka ke tikene kai Yesus indandame ena te fanda si wani kaluti sagadu warkesa durate amakisa yelo yesane nundano amakisa ishi amma ge Yesus an bikya amatera mesanji sai kana amma me Yesus na amatera eda ugawa kayo siratiraj mana matake nama kire si tandao ishi nama tolan tole gara dia tutu si tole rara yang kami ndame simadda